Egaa kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa qophii guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee qophii ajaa'ibaa fi bashannansiisaa kan ta'e qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haaluma kanaan wal qabatee qophii keenya hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa. Warreen gara chaanaala keenyatti seenuuf reefu dhuftan immoo laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa. Egaa wanti nuti guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirru sirba aaraa artistii keenya Dinqisaa Dabalaa isiniif qabatee dhufaa jiru isin beeksifnaa. Kanaaf artistii keenya kabajaa Dinqisaa Dabalaa nama baay'ee beekamaa kan ta'ee fi sirboonni isaa illee baay'ee kan namatti toluu fi kan nama ajaa'ibsiisu ofitti kan nama hawwatu kan ta'e akkuma jiru ni beektu. Sirboonni isaa kanaan dura daadhoo jedhee sirbaa ture ni yaadattu yoo ta'e amma immoo raajii jechaa dhufee jira. Kanaaf raajiin kun waan baay'ee of keessaa qaba. Asirratti sirriitti nuuf hubadhaa. Raajiin Dinqisaan arge raajii baay'ee namni yoo hubate ta'a sirriitti achirratti viidicha irratti baay'ee hubadhaa. Raajiin kun duruma Dinqisaan Dabalaa nanawwee na hawwisiisa akkuma jedhe hawwiinsaa kun raajiidhuma amma ta'aa jiru kana waan ta'u fakkaata. Kanaaf artistiin keenya raajiin inni arge kunis baay'ee waan nama ajaa'ibsiifadhuma waan ta'eef nanawwee akkuma jedhe raajiin inni nuuf arge raajiin kun milkaa'insa Oromooti natti fakkaata. Kan kanaa waliin jiru. Kanaaf egaa akkuma artistoonni keenya baay'een kan namatti tolanii fi kan nama hawwatanii fi wanta nama ajaa'ibu guyyaa guyyaatti weelluu isaanirraa dhagaa oolluudha. Ammas immoo yeroo darbe artistoonni keenya kanneen akka Ittiqaa Tafarii, Caalaa Daggafaa, Leencoo Guddinaa, Taaddalaa Gammachuu artistoonni hedduun isaanillee kanneen akka Guutuu Abarraa warreen hafanillee sirboota baay'ee mimmiidhagoo fi ajaa'ibsiisoo ta'an qabatanii yeroo yerootti fidanii uummata isaa biraan gahaa jira. Kanaaf ammallee waaw Dinqisaa Dabalaa jennaa irraan nuuf dhufaa jira. Dinqisaanis weelluu keetti nagaan nuuf koottu jechaa galatoomaa isin jaalannaa isin kabajnaa jechaa artistoota keenyanii. Egaa Dinqisaan sirboota aadaa kan shubbisa Wallaggaatiin hojjetamanillee ni qaba. Baay'ee weelluu fi iddoo inni itti hojjetame namatti kan toludha. Uffannaan aadaa isaanii illee kan nama bohaarsudha. Ammallee kanaaf Oromiyaa keessatti iddoolee mimmiidhagoo akkasii kana qabaachuu keenyaaf baay'ee itti boonnaa. Egaa iddoo mimmiidhagoo akkanaa kana qabaachuu keenyaaf nu duwwaa osoo hin taane diinni keenya iyyuu ni beeka ture. Kanaaf iddoo kana wanti jennus hin qabnu Rabbiin nu badhaase iddoolee baay'ee magariisa ta'anii iddoolee mukkeen mimmiidhagoo ta'anii dachee Oromiyaa keessatti bakka daangaa waan hin qabnedha keessa deemamanii dhumanii yookiin immoo bareedinni isaanii immoo laallamee kan hin dhumnedha. Haa ta'u ammas dhaloonni jiranis wantuma hubatanirraa hubatanii iddoolee kana galmaan nuuf gahu nu daawwachiisu iddoo mul'annellee iddoo seenaa tokkollee mul'isanii nutti agarsiisu jennaa. Iddoon itti viidiyoon waraabamaa jiru haga ammaatti qulqullina kan qabuu fi baay'ee miidhagaa kan ta'e dachee Oromoo irra kan jirudha. Egaa yeroo darbe ni yaadattu yoo ta'e artistii keenya Ittiqaa Tafarii keessa deemee bosonaa fi iddoo baay'ee miidhagutti qabeenyi Oromiyaan qabdu iddoo hedduu isaa viidiyoo isaa irratti argaa turre ni yaadattu. Akkasuma iddoo namatti tolu irratti kan sirbi kun waraabame. Kanaaf dhuma irratti artistoota keenyan jabaadhaa itti fufaa isin jaalannaa isin kabajnaa qaqqaaliiwwan sanyii Oromoo haga dhuma bara keenyatti wal bira dhaabbannaa waliin adeemnaa wal kabajnaa wal jaalannaa. Seenaa fi iddoolee mimmiidhagoo akkanaa kanallee karaa keessanii fuulletti ba'ee agaarratti uummanni Oromoo daawwachuu isaatti galatoomaa isin jennaa isin jaalannaa. Kanaaf artistii keenya Dinqisaa Dabalaa yeroo gabaabduu keessatti gidduma kana sa'aatii baay'ee fagaatu miti sirba kana qabatee nuuf dhufaa jira. Egaa uummanni keenya kabajamtoonni fi hordoftoonni yuutuubeera taatan hundumti keessanii sirba Dinqisaa Dabalaa kana akka hordoftanii akka eegdanii harka bal'istanii uummata keenya biraanillee karaa danda'amuun akka geessanii
Siniin jecha Dinqisaan Dabalaa baay'ee nama beekamudha. Baay'ee nama sirbi isaa nama ol kakaasudha. Nanawwee jedhee sirbee kanaan dura garaa nu kakaasee waan jennu wallaallee turre. Amma immoo raajii kana nuuf fidee dhufee jira. Kanuma irratti immoo waan jechaa wallaaluu dandeenya. Uummanni keenya jabaadhaa. Hordofaa eegaa yeroo dhiyoo gidduutti isiniif gadhiifama. Gidduu kana hin baay'atu waan xiqqoodha. Kanaaf hordofaa yuutuubii jala galaatii FB irraan karaalee miidiyaa keenya garaagaraatiin hordofuu ni dandeessu. Kanaaf galatoomaa isinillee sin jaalanna uummata keenya kabajamtoota keenya hordoftoota chaanaala keenya qophiin keenya guyyaa har'aa asumarratti dhumata nuuf jiraadhaa sin jaalanna baay'ee sin jaalanna nuuf galatoomaa jenna.